hordoftoota keenya jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadhaan nutis jirra. Xiqqoo sagaleen koo hin beeku gurri na faana dudubbata. Dhiigadhaa jedhu garuu hin beeku. Akkam isin jirtu nagaa keessanii nuti jiruuf jireenya hunduu bareedaa. Nutis jirra nagaa keenyadha. Har'a maal hojjechaa jirra seetanii bisma. Kolsaan baadurreeti. Toliin as jira. Kunoo qoraanii miti garuu kun laganaa falaxamee saagata akkanatti hin tuqiin jedheera lammiin. Innaa akkanas hin jedhaa. Maal hojjenne seetanii mana ijaaraa jirra. Mana garuu dura sharaan rukutama jedhamee sharaan bitame immoo qorqorroo jedhanii baay'ee sodaataa jirra jechuudha. Tasa jarri nutti dhufu jenneetu manni koo immoo baay'ee hiphoodha. Hin beektoon immoo da'uu fanan jedha baay'ee natti dhiphate manni. Innaa haala kanaan akkasittiin hojiirra jirra har'a jechuudha. Kun akkuma argitan kana argitanii daandii baasne marga kan argitanii hundee. Ganama baay'ee nama rakkisa. Yeroo bokkaa roobu amma garuu lafti isaa diimillee waan ta'eef dafee xafaaf jedha jechuudha. Yoo akkasitti irraa soqame. Daandii akkanatti soqnee argaa. Iddoon kun xiqqoon dhiphatte malee ganaa sirreessina. Inni akkanatti cayyoo kun immoo ollaa kootti na gargaarte. Ishii godhe waaqa nama hin hojjenne xiqqoo sana illee ishii karoolii sana bichaan godhe. Kun as argaa. Kun shinti beetii keenya hin beektu. Sagalee adurree eengaddaa sagalee adurree haala galee koppiraayitiin irratti fidee isiniin jedhaa. Akkanattiin haala kanaan har'a laala. Leelloo nagaa gaafadhume. Nagaa akkam jirtu? Kunoo qulqullina irra jirra qe'ee qulqulleessaa irra daandii kana sirreessinee baasna jenneeti adeemsa garaaf namatti hin tolu dalagaatti jirra. Akkanattiin ilaa isheedhuma godhe dhugaa hunda isaa kana anumayyuu hin hojjenne. Kun balbala jala. Garuu anchi sagaleen koo noormaaliidhaa siif? Noormaaliidhaa sagaleen? Ishee noormaalii miti garuu. Hin qorrisaa? Baadaan xiqqoo. Ana garuu nafaan haasa'aa jira ishii gurri koo akka waan mana duwwaa wayii keessa. Sitti juuwadha miti? Nafaan aduu dubbaate. Baadaan miti waan jedhu. Garuu namatti hin beekamu malee anatti bichaa beekama. Yaada si faana iyyee malee badaa isaas miti. Inni akkana isiniin jennaan kunoo haala kanaanii hojiirra oolle har'a harka koo ilaala waan fakkaatu. Dhoqqee. Tolaa. Kun argitanii akkasitti mana ijaarame mana qorqorroo rukutama qoxaarisa kana achi darbaa ganaa. Kun ganaadha jechuudha. Ganaa saaganiitu laxxafoo dhoqqee. Inni kanaan haala kanaan har'a akkasittiin hojiirra jirra misoomarra jechuudha. Ilaala manni waan fakkaatu. Mana kiyya ilaala dhoqqee. Manni hunduu dhoqqatee jira. Edda ganama haala kana jirra amma garuu qorqorroo bituu deemanii jechuudha gubbaatti rukutuu fi kun ganaa hojii baay'ee barbaada. Ammuma saaloonii garuu kun bal'inni isaa kana yookiin mana ciisaa yookiin kushiinaa. Garuu mana ciisaa gochuu tariifiidha miti kana. Kun ganaa diigama ijoo. Kan argitan miti maskootiin kun ganaa manni kun diigame. Ilaala simmintoon baay'ee wadda daashaa girfii gara finenneetu. Akkanatti haala kanaan bokkaan faayawwannoo godhe girgiddaa balleessee
Mastaatii isa kana buqqisame ganaa walitti ba'a jechuudha goolii fi manni inni kun. Inni akkana isiniin jennaa hordoftoota keenya haala kanaan hojii hojjetaa irraa laayik sheer nu godhaa laayik sheer godhaa ishee akkasiin mana ijaaraa jirra. Kun garuu laala har'uma jammarame har'uma amma kana hojjetame manni kun ariifiidha miti daddafameet hojjetame jechuudha maaliif. Anis yeroon koo ga'e waan ta'eef dura immoo sodaannee birraa amma ganna bokkaan roobaa waan ta'eef amma tokko jarra waliin ba'anii. Naagaa warri safaraa immoo warri safaraa garuu nama tokkuma warri dhiite kufaa jedhaman. Innaa kana isiniin jennaa kana isiniin jedha hordoftoota koo laayik sheer naa godhaa isiniin jedha.